Akka godina Wallaggaa baatti akkuma beekamu baay'ina uummataa miliyoona 1.9 qabna. Abbootii warraa 200,000 gara 60,000 qabna. Isaan kana keessaa garri abbaa warraa persentaa 85 mana fincaanii gosa hunda abbaa warraa persentaa 15 qofatu hin qabu jechuudha. Amma ragaa of harkaa qabnuun kan mana fincaanii qaban isaan kanaadha jechuudha. Isaan kana keessaa abbootii warraa 200,260 jenne kana keessaa yookaan immoo mana fincaanii gosa hundaa persentaa 85 irra geenye jirra jennu kana keessaati abbootii warraa persentaa 62 ta'an jechuudha. Mana fincaanii fooyyaa qopheessanii itti fayyadamaa jiru jechuudha. Akka abbootii warraa godina Wallaggaa Bahaa Aanaa 18 keessa jiranitti sadarkaa kanarra geenye jirra jechuudha. Abbootii warraa hedduun harka dhiqannaa mana fincaanii bukkeedhaa qabu. Kun ittisa dhukkubaa daddarboo ta'an waan akka garaa kaasaa, waan akka taayifoidii, waan akka maxxanturaa immoo garaa keessaa ittisuu keessatti qooda guddaa waan qabuuf raayyaan fayyaa hooggansarraa kaasee hanga namoota tola ooltota ta'anii manarra deemanii hojjetan moodel household warroota jennu warroota horanne dabalatee hubannoo gaggeeffameen amma sadarkaan irra jiru sadarkaa fooyyee irra jira jechuun hin danda'ama. Qulqullina naannoo irratti ogeessonni fayyaa yeroo dheeraadhaaf deddeebi'anii nutti himu turan. Anis immoo aadaanumaanii qulqullinni kun natti tola yeroo isaan jedhan nan fudhadha. Shintibeetiittis bishaan bukkee kaawwachuudhaan waan hundumasaa mana keessaas akkatti qodaan dhiqamu akkatti kaa'amu durumaa kaasee jechuudha. Akkasittiin itti fayyadamaa turre kun nuuf baay'ee gaariidha jedhee yaada. Kallattii hundumaatiin yoo qulqullaa'e malee nagaan namaas sirriin ta'u naannoon isaas faalamaa ta'a. Dhuunfaadhaanis namni dhukkubsataa ta'a. Kun beekamaadhuma. Waanii dubbatamee bira darbamu hin ta'in namni hundumtuu beekee itti yaadee hojii godhadhee yoo hojjetate anaaf gaarii natti fakkaatan. Qodaama qabanitti haaluma qabaniin qulqullina ofii yoo eeggatan qodaa ofiis yoo eeggatan yerumatti fayyadaman miiccanii yoo kaa'an boolla kosiis akkasuma yoo qotatan hundumtuu akkasituu godhee nama hundumaa nagaaf laata. Isaaniifis nagaa laata. Naannoofis nagaa laata. Akkuma biyyaatti nagaa namaa laata. Qulqullinni yoo eegame bakka dhaqan karaarra yoo deeman qulqullina lafa jiru hundumtuu namatti tola. Akkaataa kanatti uummati hundumtuu yoo godhaanan akka gaarii natti fakkaata. Qulqullina naannoo eeggachuun keenya faayidaa guddaadha kan inni nuuf qabu. Tokkoffaa haalamaa qe'eetiin dhukkuba daddarboonis ta'u daddarboo kan hin taane nama qabuu danda'u. Isaan kanarraa eegamnee silaatii dhukkuba dhukkubsannee miidhamuu qaama keenya irra ga'urraa darbee baasii hin taaneef saaxilamnee mana yaalaa dhaquu irraati nu oolchee fayyaan keenya nagaatti eegamee baasiin keenya nu to'atamee galiin keenya akka nurraa qisaasamne gochuu irratti waan guddaa nu fayyadee jira jechuudha. Itti mana yaalaa deemnee horii guddaa baasna garuu itti sirratti waan hojjenneef nagaan keenya eegamee baasiin keenya manatti nu hafee nagaan keenyas guutatee hojii keenya hojjechiisuudhaaf baay'ee nu gargaaree jira jechuudha.
bakkeetti agoorra bilisa gochuu yookiin ODF kan jennu kana kan piraayimerii irratti hojjechaa turre jechuudha. Gandoota 24 qabnu keessaati amma kanarraa kana dabalatee gandoota 16 ganda udaan bakkeetti agoorra bilisa taasifnee jirra jechuudha. Abbaa warraa 21 lakka aanaa keenyaatti qabnu keessaa persentaa 98 olii mana fincaanis qabaa ittis fayyadamaa jira jechuudha.